Hadato ayo, hadato ayo, hadato ayo, hadato ayo, hadato ayo, hadato ayo, hadato ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya akkam jirtan bakka jirtanitti akka jirtanitti nageenya keenya kabajaa jaalala sinaa gahu bakka ammatti argamnu Daarul Hijiraa bakka daa'imman itti kunuunsan wirtuu jiddu galeessa daa'imman itti kunuunsanii namni gartee itti gaafatama guddaa kana fudhatee imaanaa guddoo tanaan deemu jiru Aadde Saadaa Fakrii jedhamti. Amma durallee seenaasii yeroo baay'ee isin dhiyeessuudhaaf yaalaa turre seenaasii yeroo hedduu deddeebinee dubbachuu qabna. Wanni har'aan tana bakka tanatti argamneef obboleettiin teenya intala Usmaayyoo Muusaa Naayilii Usmaayyoo Muusaa gumaata xiqqaa tokko nu kennitee gama haadha lammiitiin obboleettii teenyaan imaanaa san bakkaan sii geenye jechuu san isiidhaaf himuudhaa fi akkasuma gartee isiillee galatoomii jennee du'aa godhuudhaa fi akkasuma waa'ee Daarul Hijiraa takkaa gurtuu daa'immanii kana waan gabaabaa isin jechuuf. Aadde Saadaa amman dura gaaffii deebii hojii goonee waan isin naa himte keessaa muraasa takkaan isin yaadachiisa. Aadde Saadaa jechuun nama jireenya faqaarra guddatee fi addunyaa tana bakka adda addaatti nama guddatee yoo ta'u booda keessa immoo lammii Kaanaadaa turtee asitti dalagaa gaarii fi jiruu gaarii jiraachuu turtee ilmaan 6 qabdi dubara 3 fi dhiira 3 qabdi. Garuu gaaf tokko mudannoo takkaa isii qunname balaan konkolaataa isii mudate osoo tiraakii ofa jirtu achi booda gaa koomaa keessa seentee ifuu beekuu hin dandeenye yeroo dheertuu turte eega gartee bayyanatee booda osoon uummata kiyyaaf osoon lammii tiyyaaf osoon biyya tiyyaaf waan takka hin gooniin deemaa itti rifatte ijoollummaa irraa waan takka hawwii qabdi isiin jechuudha mul'ata qabdi mul'anni isii guddaan maali yatiimman daa'imman kunuunsuudha. Kanaas wanni isii keessatti uume maali akkaataa guddina isii irraa kaateeti. Yeroo seenaa isii nuuf himtu Aadde Saadaa maal jettee akka gaafa ijoollummaa taphatan dhagaa fi gartee ashaangulitti waan adda addaa tolchan kana Caalaa Aliyyi Abdii jettee ijoollee maqaa itti baastee dhaguma kana jechuudha tolchitee haadha Aliyyi haadha Caalaa haadha Saadaa akkasittii taphachiisu turte jechuudha. Ijoollummaa irraa mul'ata gaafa ijoollummaatti qabdu kana dhugoomsuudhaaf jecha gaaf tokko ammas Kaanaadaa irraa balaan sana eegara qunname booda jidduutti biyya dhuftee mala ilaalti waggaa 14 dura waggaa 14 irraa biyya dhuftee boqonnaadhaaf osoo gartee biyya isii ilaaltee deemu jirtu booletti wanni takka isii mudatte. Maaltu isii qunname daa'imman lama finqillee irraa fuudhanii osoo deemanii faranjoonni jechuudha jaarsaa jaartiidhaan haadha abbaa maallaqaan gowwoomsanii bitanii deemuu jechuudha akkuma nama biteeti. Akkasitti daa'imman saniin osoo deemu jiranii ijoolleen tun ni bochi haadha ta'u jettee. Aadde Saadaanis gaa duraanus uumamaanis gara laafinaa fi namummaanis waan duraanuu keessa jiruuf ijoollee bochi tana itti gortee gaafatte maali jennaan nuun deemanii jettee ijoolleen. Haadhaa fi abbaa ijoollee tanaatis yeroo gaafattu dhugaa kana mirkaneessaniif qarshii 30,000 fudhannee akkana kun warri nu dhaabatanii ijoollee teenyaas nu fayyisu deemanii doktara nu godhu deeman jedhaniiti haadha abbaan itti himan jechuudha. Lakkii doktara isinii godhu deemanii ilmaan keessan hin agartanii amma booda jettee itti himte. Haadha abbaan duuba maallaqa san balleessin eessaa finnaa jennaan anaa isinirraa kafalaa jetteeni ani haboo ijoollee tanaatiif fira ijoollee tanaati jettee falmii meeqaa fi qabsoo meeqa booda barariin xiyyaara sanii safee ijoollee lamaan saniin eegaltee har'aan tana kun waggaa 14 dabartee jirti ijoollee 200 gahanii jiran ijoolleen ammas kunuunfamu jiran jaarsoo akkasumas jaarsottis nama hanga takka kunuunsitu jira ammoo wirtuu guddaan magaalaa Harar naannoo Shaashgaraa jedhamu Daarul Hijiraan fudhachitti argama. Ijoolleen tun barnoota akaadaamiitis haa ta'u barnoota diinis ni baratan kunuunsa gaariidhaan kunuunfamu jiran namoonni gartee guutuu addunyaatti argamtan bakka adda addaa jirtan gurtuu kana gargaaruu dandeessan obboleettii teenya intala Usmaayyoo Muusaa Naayilii Usmaayyoo Muusaatiin hedduu galatoomii jennaan yaadaa muraada rabbii si haa guutu jennaan akkasuma gartee waan isin sodaatu hundi dura rabbii si haa baasu waan isin barbaaddu fi haa guutu hunda rabbiin si haa qunnamsiisu abbaasiitii fi ummaasiitillee gartee rabbi rahmataa godhuu fi rabbiin itti haa bal'isu achitti waan isin dhaban rabbi achitti haa kennuuf jenna. Abbaan Usmaayyoo Muusaatii fi haati warraa isaattis nama gartee uummataaf jiraachaa turanii osoo jiruu isaanii takkaan jiraatin sadoo fi qananii dhiisanii jiruu uummata isaanii jiraatanii dabran. Naayiliinis gaa abbaasiitiif gartee waan kana akka gartee du'aa godhaniif waan kana ergitee jirti. Rabbiin abbaasiittis rahmataa godhuu fi siilee haa gammachiisu jenna.
هذا لم يلي قالتهم فنا مية خانت تيان سودان عبد سعدان يادو قفاتي يادو قفا أشير رفونتي سكنتات يجتمع مرة عملين وجهه ملكيسي ملكي بيا لمان آخراتي باداسي جنتان بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله لمي توقيتو غاري بريدو تنو إرقته هدو سقلتهم فدا خضراتي خاني ربي ما ننجي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أبليين بدرا نمتك تخنا باسو جتشون وان لا فانسي هنا دركما لما قبنا دركما تكفان إسلامنا هذا خلما فان رحيم ما جتشو منا خنا خيستي وان رحيمة ولي فنتاني تكنجرو دقمني جوليتنا نما هدو نما أدى نرات عليه فرنجين فرته خفرج أفتي تتوجهات ترى أمال إن شاء الله خنا درن قبسوني قدني ربي بودان جوليتنا في تدجو أكا جوليتنا بكان جيني جنة الرجودان جوليتنا سعادة عبد الله بخري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان فيا دائما أرانتنا كيستي أركم نقولي دائما هذا في أبان كمني يتيمة بليتين تينيا تربي الرحمة إساق إساق أدي سعدان ولك أبدي قدسوت في تجاجر التجرتو يجو بلي دائما كن يجو ربين الدنيا تنرتي يرو نمومو وانت كمالي سي أوما غرو جال لها دافي أباتي وجي سي أوما دائما كن يغرو أهالو تغرغراتين تكا همينيا نمات الرهاته ربين الرافرتي هاته هجوم الرهاته دائما جال لها دافي أباسا اللي انج الروميني يجود ربين سي وكيل سي باسا akkasi uumette akkuma lubbuu nama keessatti uumetti akkasi godhuun dhabu haalinini namoota akka addi saadaa tanafaa halaqeeti daa'imoota kanaan habee jechuu bakka irraa hir'isisan saniifuu hojiin gaariin aarsaa barbaaddi waan ta'eefu aarsaa san ammoo ilmi namaa kun kanuma hojii gaarii dalaguu fadhu anuma matuma kiyyarraa eegalee jechuu hojii gaarii namni ni fadha hojii gaarii dalaguu ni fadha garuu immoo wareegama feeti hojiin gaariin wareegama xixiqqaarraa hanga wareegama gurguddaatti jechuudha. Wareegama san kafaluu diddaarraa ilmi namaa numa kajeeluu malee hojii gaariin daleene if wareeyne if qabne gaarii dalaguu keessa keenya jiru kana hojiitti haa hiiknu kun akka adde saadaatti jireenya isii akka Abdul Jawaad Ibrahim Haacayaan naa himetti jiruuf jireenya isii maatii isii bultii isii waan hunda isii walitti qadaaddeetii ilmaan kana maatii ijoollee godhattee rabbii dugaa isii dhaabeefi gaafa isaan raadhaaf abbaasan carraa jaalalaadhaaf abbaasan dhorku isii bakka buuseefi haalini dandeettii isaatiin walitti qabdee jireenya isii godhattee keessa jiraatu jirti jechuudha. Daa'imman kanaas asumaanuu miilanumaan akka adde saadaa akka gargaartanii fi yeroo ilmi namaa ilmoo ifii dhalee guddisuu dadhabetti isiin yatiimoota dila kana kun ilmaan hurraa akka agartan kana walitti qabdee jiraachiftee barsiiftee kunuunsitee guddisuu jirti asumaanuu adde saadaas haa yaadannuu haa gargaarruu irratti haa laalluu dirqamni kun dirqama keenya hundaa dirqama nama tokko lamaatii mitiin jechuu barbaada hojiilee gaggaarii akkanaa dalaguudhaas aadaa haa godhannu jechuu barbaada hanumaan qaba dhaamsa. daawwattoota keenya egaa kanuma daawwatan kanuma dhaggeeffatan fakkaatti qofiin teenya obboleettiin teenya Naayilii Usmaayyoo Muusaa hedduu galatoomfannaa maallaqa kana egaa cinaa tokkos bakka biraa bakka gartee maqaan hin dhoofnetti gumaattee jirti kanammoo kan gartee akka namni irraa baratuuf tareeffatti isin dhiyeessine akkasitti nu hubadhaadha ammoo fakkeenyummaa siin laalamoonni guddaan isin fudhatan irraa asirraa baratan fakkeenyummaa gartee ta'uu isiiti hedduu galatoomfannaa malee rabbi jiru isitti abal'isu haadha lammiitti galatoomfannaa isinilleen sagantaa tanas sheer godhaa akkasuma gartee warri addi saadaa qunnamuu feetanis kun telefoona isiniif barreessan akkasii gama kanaan qunnamuu dandeessan namoonni immoo naannoo Hararii fi naannoo kana jirtan immoo qaamaan dhuftanii illee ilaaltanii fayyaa deellee hojjetan waan laaftuu miti
وأنا تكستني فانا دعوة نفسي قالت محنا بدأ أسوأ بدي يجي كم كاميرا تنهار ترى هنگا كل في برات كل دبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله محمد رسول الله يا الله توحيدا ورقمنا نغرغر يا الله توحيدا ورقمنا نغرغر يا الله ربي كوفا قبرها يا الله شرك الرئيس فقانا يا الله توحيدا ورقمنا نغرغر يا الله توحيدا